Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mugaritti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mormii dhageessisaa oolanii barattoonni hangi tokko ukkaanfamanii fudhatamus namoonni nuyi dubbisne OMN'tti himani. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Torbaan lamaan darbee ture godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti kan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Mugar uummata Oromoo dhumaa jiruuf dungoo qabsiisanii gaddaan yaadatan. Barattoonni kun karaa nagaatiin saba isaanii duuchaan dhumaa jiruuf gaddaan haa yaadatan malee kan isaan keessummeessee hidhamiinsa loltoota agaazii ture. Badii tokko malee erga barattoonni torba qabamanii hidhamanii booda barattoonni hafan tibba darberraa jalqabanii mormii geggeessan. Barataan nuti dubbifne akka himutti aduu wixataa darberraa jalqabee haalli mana barumsaa magaalaa isaanii keessatti mul'ataa jiru ulfaataadha. Barattoonni martii uummata Oromoo dhumaa jiru yaadachuu kan nuuf hime barataan kun kana sababeeffachuun barattoonni hagi tokko ukkaanfamanii jiru. Akkuma beekamu godina Shawaa Lixaa Adaa Bargaa magaalaa Mugar keessatti torbee kana muluu wixatarraa kaasee hanga har'aatitti guyyaa kaleessaa barattoota torba kan isaan hidhanii. Guyyaa kaleessaatis barattoonni hedduun hidhamuu nuuf hime har'as barattoonni hidhamaa jiraachuu ni dubbata. Mana barumsaa reetii sadarkaa lammaffaa haayiskuulitti marsanii mana barumsaa seenanii barachuu qofaa jechuu hin dandeenye jechuudha. Achi keessa seenanii jechuudha. Kanaaf barataa dhiiraa tokko immoo guyyaa irraa ganama dhaqanii raawwatanii kan qaban karaarraatti jechuudha mana barumsaa reetii sadarkaa lammaffaa haayiskuulitti. Akka inni jedhutti barattoonni hidhaman kun gadda saba isaanii ibsachuu malee yakki isaan uuman tokkos hin jiru. Torbee lamaan dura hidhaman. Kanaan dura torbee lamaan dura jechuudha mana barumsaa koomunitii qophaa'inaa irraa reetii sadarkaa lammaffaadha torbee lamaan dura jechuudha. Sababiin barattoonni hidhanii fi waggaa kan keessatti barattoonni sadaasa gaafa guyyaa 27 jechuudha. Qophii sadaasa guyyaa 27 gadda qeerroowwan keenya gootowwan keenya namoota hedduu dhabne kan jedhan barataan achitti dungoo ibsitanidha kan jedhan isaan kan barataatti seenanii hidhanii balleessaa osoo hin taane jechuudha. Barataan calliseetuma kutaa gaafa ta'u kutaa dhaqanii barattoonni harka isaanii xalafanii nutti hin dhufne jedhanii tura callisaniituma ta'anii boodarra kaan irra deemanii turan jechuudha. Barattoonni hafanis kanneen hidhaman haal duree tokko malee nuufaa hiikaman jechuun wayitaa gaafataa turanitti wanti isaan muudates hidhaa ta'uu dubbatee jira. Barattoota turame barattoota hidhamanii nu baasadha barataan homaan balleessine sababiin suni barattoota keenya nu alaa eessaniif maali jedhanii itti gaafatanii gaaffiidhuma kana yeroo gaafatan namni gaaffii akka baasetuma kanuma gaaffii kana gaafatu kootu iddoo kana seenedhanii raawwataniiti kan isaan barataa jedhanii kanaaf hidhaan amma isin dhaabamne jechuudha sababa kanarraa wal qabateeti. Wayita ammaa kana mooraan mana barumsaa loltootaan eeggamaa waan jiruuf barattoonnis hin barannu jechuun diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Kana malees loltoonni agaazii yuunifoormii barattootaa uffachuun daree mana barumsaa hunda keessa naanna'uun hojii basaasummaa geggeessaa jiran. Sababa kanaaf adeemsi baruu barsiisuu geggeessuun haalaan rakkisee jira. Mana barumsaa keessatti taa'anii seenanii barachuu hin dandeenya. Maaliif adda baasnee osoo hin beeknu nama haaraadha kan agarru wayyaa yuunifoormii keewwataniituma seenu. Kanaaf loltoonni agaazii seenaniituma akkuma baratanitti jechuudha. Achi seenu barataan gumiileen ni jira. Gumii adda addaa gagina afaan Oromoo kan jedhamu jira. Gumiin kun immoo dura baramee ture waa'ee gumii kanaatiif yoo isaan kaasan barataa jallisaniituma qabu jechuudha kaayyoon isaanii. Hojii isaan hojjetan hojii baay'ee bakka isaan dargaggoonni akka isaan hin guddannedha bakka. Isa kana immoo maatiin dhaqanii yoo gaafatan maatii amma achi keessatti nurraa achi deemadha. Mallatteessa yoo rukunneeyyuu ittiin gaafatamu kan jedhanidha ergaan isaan maatii mallatteessan mana barumsaa koomunitii qophaa'inaati jechuudha barattoota maatii isaanii waamanii mallatteessisanii yoo rukunne ittiin gaafatamu kan jedhani kan isaan mallatteessan jechuudha. Akka jecha barataa kanaatti loltoonni wayyaanee mana barumsaa marsanii barattoota barbaadan reebaa jiran akkasumas ukkaamsanii mana hidhaatti guuruun itti fufee jira. Kana malees maatii fi barattoota addaan kutanii hiraarsaa jiraachuu nutti himee jira. Godinuma kana magaalaa Gincii keessatti reebichaa fi hidhaan garmalee jabaachuus jiraattonni OMN'tti himani. Basaastonni wayyaanee jala deemuudhaan namoota dabarsanii diinaaf kennaa jiraachuun immoo nageenya naannoo kanaa daran booressee jiras jedhanii jiru. Qeerroon magaalaa Gincii akka himutti nageenyaaf tasgabbiin aanaalee godina Shawaa Lixaa keessaa erga dhabamee oolee akka bubbulee jirudha. Sirni baruuf barsiisuus ta'e hojiiwwan dargaggoonni irratti bobba'uun hojjetan hedduunis yeroo ammaa kana hojjetamaatti akka hin jirre qeerroon kun dubbatee jira. Lakkoofsi namoota magaalaa Gincii keessaa qabamanii ukkaanfamaatti jiran yeroo irraa gara yerootti dabalaa akka jirus qeerroon kun dabaluun himee jira. Ijoolleen
ammas ta'uu dhumaatee kaleessa amma ijoollee 8 qaban. Ijoollee 8 qabaniif amma ijoolleen mana hidhaa keessa jirtan iyyuu hin beekne. Ijoolleen amma waa'ee isaa akka jiran waan beeknu tokko hin jiru. Amma nuti waa'ee guddaa keessa jirra. Amma kaleessa akka banitti nuti taphachaa jiru garreessu. Guyyaa kaleessaa fi har'aa qofatti lakkoofsi namoota miliqfamanii bakka buuteen isaanii hin beekamne 20 ol kan ta'u kan nuuf hime qeerroon kun haala amma jiruun egereen bulchiinsa mootummaa wayyaanee waan dheeratu miti jedhee jira. Amma ijoolleen barataadha tuqqamaadhaan qabu jechaadha. Amma akka malee tuqqamaatu nutti baay'isaa jira magaalaa Gincii keessatti jechuudha. Nama 20 waan ta'e qabaa jira. Kaleessa bulchaa nama 8 qabanii jechuudha. Haalli nageenyaa isaa baay'ee sodaachisaa jira magaalaa Gincii keessatti. Magaalaa Gincii keessatti qofa osoo hin taane aanaalee naannoo isaanii keessatti sarbaminsi mirga namoomaa fi gochoonni sukkaneessaan lammiilee nagaa irratti jabaatee jiru dhaabbachuu qaba jechuunis dhaamee jira. Ollaa keessaa amma lonkoomii magaalaa xiqqoo ishee lonkoomii jedhamtu tokko jirti. Achi haalli nageenyaa kaleessa dhagaa darbattee turte waan taafuu kaleessa ijoollee ari'aa turan magaalaa lonkoomii keessatti. Waajjiraalee kanaan dura balaa abiddaatiin gubate ijaaraa jechuun gareen koomaandi poost jiraattota godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa hiraarsaa jiraachuun himame. Namoonni baay'een mana hidhaatti guuramaa jiraachuullee jiraattonni dubbatani. Usmaan Ukumee magaalaa Adaabbaatti bilbiluun odeeffannoo argatee waan qindeesse qaba. Godina Arsii dhiyaa aanaa Adaabbaatti mormii kanaan dura geggeeffamee tureen miidhamni hammeenyaa jiraattota mudachuun kan dagatamu miti. Erga loltoonni agaazii tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatanii booda jiraattonni xiiqii jabaadhaan guutamanii waajjiraalee sirni siyaasaa uummata miidhuu itti geggeeffamu barbadeessanii turan. Haa ta'u malee mootummaan kun uummata nagaa ofii isaatii ajjeesee tureef dubbachuu dhiisee waajjiraalee gubatan ijaaraa jechuun uummata hiraarsaa jira. Jiraattonnis diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Kanaan wal qabatee namoonni adamsamanii hidhamaa jiraachuu jiraataa naannichaa tokko OMN itti himan. Bakka dhimma sanii amma waajjira ijaarsan malee jedhanii ijaarsota hunda ishee mana hidhaatti jiru jechuudha. Sadirraanuu dhagaan ijaaran waajjira gara qophiin ijaaran dhagaan ijaara. Yoo xiqqaate nama 12 ijaarsi bichaan darbeessa kan dabala. Waajjiraaleen kun dhagaan akka ijaaramu loltoota agaaziitiin dirqamni jiraattotatti yoo kennamu namoonni hundi didaniiru jedhan. Dirqamadhaan kokkocharra xiqqaate birri kuma akka sadarkaatti kan kumaarra seenne akkatti deemnee ijaara dhagaan ijaaranii dirqamarra kaa'aran. Kafallee filaan fudhanne kaawwanni irraan fudhanne manni illee gammaati dhibbaan dhibbatti ijoollee daa'imarraa dubartii irraa jalqabee argaa jiraan seetulan sirna jaraatiin hin bulluudha walumaa galatti manni fedhaa. Akka isaan jedhanitti sirna cunqursaa kana guutummaan uummata Oromoo hadheeffatee jira. Mormiilee kanaan dura aanaa isaanii keessatti geggeeffamee ture irratti jiraattonni hundi sirna kana jalatti hin bullu jechuun waadaa waliif galanii turan. Amma immoo namoota waan kana qindeessan baasaa kennaa jechuun namoota nagaa hidhuun itti fufee akka jiru siman. Ijaarsan dirqamaa jedhanii warra marii dagaagaa wayii tokko beekee dargaggeessa biyya uummanni warri isaayyuu akka dargaggeessaa dubartii irraa yaa'a godhate afaan tokkoon deemnaa akka tokko deemna inni murtii tokko kaawwate. Gaafa san warra jaarsaa akka dargaggeessa waliin taa'ee murtii san xiyyeeffatu fakkaanii san dargaggeessaa waliin taa'ee murtii san afaan tokkoon deemnaa seenuu mo'amee murtii san dubbatu san ammoo jarri sadaabbee baasuuf nama sanniin fakkaanii san akka dargaggeessaa waliin maxxansanii baasaa innaa waajjirallee deemsaa ijaaraa jira. Wayita ammaa kana nagaa fi tasgabbiin aanaa isaanii keessaa dhabamuu nuuf himanii ummatoota biyyattii naga dhoorgaa kan jiran loltoota gara jabeeyyiiti jedhan. Akka fakkeenyaatti ganda Gadeedoo jedhamu keessa manguddoonni 11 kanaan dura hidhamanii turan haga ammaatti mana hidhaa keessatti raarfamaa jiraachuullee dubbatan. Ganda isaanii qofa osoo hin taane waliigala gandoota baadiyaa aanaa isaanii mara keessaa namoonni mana hidhaatti guuramaa jiran. Makiina shanii naannaa daabbaa akka naannaa daabbaatti makiina shanii waliin keessa fiigaa oolti. Ganda Gadeedoo akka ganda keessaa fi bahee xiqqaati malee biroonni kun aanaa daabbaa irraa fakkeenyaaf namni nambeetu jira imaama fayyadamee jira. Akkas namni gurguddaa abbootii qabeenyaa amma fakkeenyaaf aanaa daabbaa irraa fayyadamee jira. Humnoonni waraana wayyaanee daangaa biyyaarraa diina eeguu osoo qabanii lammiilee nagaatti bobba'uun namoota nagaa gidduutti of kora uumaatti jiru jechuun jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet komatanii. Waraanni wayyaanee dargaggoota sodaa nageenyaa keessa seenuudhaan qe'ee maatii isaanii dhiisanii baqatanii jiran fidaa jechuudhaan maatii ijoollee reebaa fi hidhaa akka jiranis jiraattonni himani. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Humnoonni waraana mootummaa wayyaanee labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun namoota nagaa dararuu hojii isaanii idilee taasisanii waan jiran fakkaatu jechuudhaan jiraattonni aanaa Booseet godina Shawaa Bahaa irraa dubbisne OMN itti
himani. Humnoonni waraanaa kunneen ergama daangaa biyyaa diinarraa eeguu moggaatti dhiisanii saba nagaa meeshaa waraanaa of harkaa hin qabne gidduutti of kora uumaa jiraachuu isaanii sirrii mitii jedhu. Amma nama qabataniituma beektaa namoota bakka warra ofitti makaniituma eenyutu tanaan bira waliin kan isaan namoota fakkaatan kan jedhaniituma beektaa namoota amma yaasaniitoo warra ijoolleen naannoodhaa babbadan kana warra isaanii turisanii tumanii obboleewwan isaanii fa'a tumanii meeshaa fuudhisanii bakka dhaqanii hin beekanii. Namoota hedduu irratti reebicha garmalee loltoota kanneeniin raawwatameen du'aaf jireenya gidduutti namoonni argamanis gandoota baadiyyaa aanaa Booseetii fi magaalaa Walancitii keessatti yaala dhabanii rakkachaatti akka jiranis jiraataan aanaa kanaa OMN'tti himaniiru. Tokko Abarraa Sanbatuu jedhama. Tokko immoo Magaraa Daadhee jedhama. Tokko Kuubaa Gammadaati. Tokko Magarsaa Lataati. Tokko Guutamaa Badhaasooti. Kan immoo meeshaa fuudhanii dabadabanii akka du'eef kaan hin beekne kun immoo lammii onni jedhama Badhaadhaa jedhama. Nageenyaa fi tasgabbii naannoo isaanii keessatti booressaa kan jiran jiraattota osoo hin taane humnoota waraanaa meeshaa hidhachuun lammiilee goolaa jiranidha jechuun kan nuuf himanis jiraattota godina Shawaa Bahaa aanaalee garaagaraa irraa dubbisnedha. Haalli Oromiyaa keessa jiru haalaan hammaachaa jiraachuu kan nuuf himani jiraattonni kunneen aanaan isaanii gara giddu galeessa Oromiyaatti kan argamtu ta'uun immoo humnoonni waraanaa lakkoofsaan hedduu ta'anii magaalaa aanaa isaanii fi godina isaanii kan taate magaalaa Adaamaa keessa qaxxaamuruun gara kutaalee Oromiyaatti darbaa jiran immoo caalmaattiyyuu Oromiyaan dhugaatti humna waraanaan ukkaamsamtee weeraramtee kan jirtu ta'uu kan agarsiisudhas jedhaniiru. Bulchitoonni godina Shawaa Kaabaa aanaa hidha Abootee magaalaa Ejeree qonnaan bultoota aanichaa manneen jireenyaa seeraan alaa ijaartanii jirtu jechuudhaan jalaa diigaa akka jiran himame. Aangawoonni sirnichaa labsii yeroo muddamaatti gargaaramuun saamicha irratti bobba'anii jiraachuunis beekamee jira. Bal'inni isaa kunooti. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa aanaa hidha bu'a Abootee naannoo magaalaa Ejeree jiraatanii qondaaltonni naannoo isaanii manneen seeraan ala ijaartanii jirtu jechuun manneen keenya magaalatti ijaarranne nu jalaa diigaa jiru jechuun komatanii. Yeroo darbe keessa magaalaa keenya keessatti mana qonnaan bultoonni ijaarratanii turan irratti jechaadha. Bu'a Abooteetti magaalaa Ejeree mana seeraan alaa kan ijaartan jechuudhaan qorqoorroo fi muka adda addaa fa'aa jalaa fudhatanii kan ofii isaaniitti oomishatan argee jechaadha. Sabnoonni haala sana akkasumas warreen ijaarratan sana namoota muraasa hidhaatti waan baay'ee irraa ga'anii ta'an naannoo amma 5,000 waatii akka waamtan jedhanii kana gabaas turan argee jechaadha. Manneen ijaaraman kunneen seeraan alaa jennees jiraataa magaalittii gaafannee jirra. Isaanis akkas jechuun deebisu. Waan halkan ijaaramee miti manichi guyyuma kan ijaarame jechaadha. Garuu sababuma magaalaa qarqaratti qonnaan bultoonni bakkuma qotanitti malee naannoo magaalaatti amma ganaa bitaniitu ijaaruun qabdanii waan jedhu fakkaata yeroo ta'an dubbatanitti jechaadha. Bulchitoonni kunneen labsii yeroo muddamaatti dhimma ba'uun namoota saamuu irratti bobba'aniiti malee ijaarsa seeraan alaa wanti jedhamuyyuu hin jiru jechuun dubbatu. Qondaaltota kanneenitti yeroon bulchiinsa isaanii mootummaa wayyaanee waliin waan isaan harkatti gabaabbachaa jiruuf malaammaltummaa haalaan hammaateen namoota harkaa maallaqa saamuu irratti fuulleffatanii jirus jedhaniiru. Namoota kaan irraa nyaatanii dhuganiitu kan ijaarsisantu jira. Isaan kaan immoo malaammaltummaadhaan ofii isaanii irraa nyaatanii dhuganii yeroo itti ijaarsisan jira. Isaan kaan immoo seeraan ala ijaartanii jedhaniitu manuma isaan ijaarratanuu diiganii qorqoorroo muka yeroon isaan jalaa taasisantu jira. Haalli nageenyaaf tasgabbii naannoo sana jiru maal fakkaata dhimma mormii faana wal qabatee? Magaalattiinis kan isheen poostii taatee jirtu koomaandii poostii jedhamu sanaan jechaadha kan isheen kontirool taateertu. Hawaasni Oromoo biyya Noorwee kutaa Heedmaark magaalaa Hamar keessa jiraatan labsii yeroo muddamaa mootummaa wayyaaneedhaan ba'e sababeeffachuun hidhaa fi ajjeechaa saba Oromoo irratti dhaqqabaa jiru balaaleffachuun guyyaa har'aa hiriira gaggeessaa oolanii abdii fiixee gabaasa qaba. Hiriirri har'aa kun sarbamiinsa mirga namoomaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irraan ga'aatti jiru balaaleffachuuf akka ta'e kan nu ibsan qindeessitoota hiriira kanaati. Jalqaba nama nuti dubbifne Ittaanaa Guuttataa jedhama.
Ittaanaan dargaggoota Oromoo qeerroo bor biyyattiif abdii ta'an hedduutu hidhattoota mootummaatiin ajjeefamee jedha. Har'as mootummaan sun sababaa labsii yeroo muddamaatiin dararaa hidhaa fi reebicha darbee saamicha humnooti waraanaa saba keenyarraan ga'aatti jiranii guyya guyyaan dhaga'aa jirraa jedha. Hagamillee irraa fagaannee yoo jiraanne kun boqonnaa waan nu dhorkateef wal waamnee sagalee isaanii ta'uudhaaf jenneetu hiriira kana qopheessinee jedha ittaanaan. Gabaabaadhumatti yeroo ammaa isaan otoo saba isaaniif falmanii karaatti hafan sana yaadachuudhaaf warra lubbuun jiran ammoo mootummooti addunyaa akka da'annoo ta'uufii danda'anitti guca qabannee hiriira ba'aa jirraa jedha. Biyya Noorwee keessa magaalaa Hamar kanan jiru kan amma argamnu. Magaalaa Hamar keessa ammoo naannoo Iskaandik hooteliitti kaaneeti amma gara Ogaataa jedhama lafa bulchiinsa magaalaa jiru jechuudha. Namoonni guca qabsiifnee mormii qabnu agarsiisaa adeemaa jirra. Guci nuti qabsiifne mallattoo warra qaalii gurguddaa kaffalanii wareegaman yaadachuudha. Lubbuun isaanii kan wareegame, qeerroo yeroo malee wareegame, namoota yeroo malee lubbuun isaanii biyya keenya akkasumaan darbaa jiranii ittiin yaadachuuf guca qabsiifne. Qindeessaan hiriira sanaa biraan dubbifne ammoo Alamaayyoo Eebbaati. Bara 2014 irraa jalqabee otoo walirraa hin citin saba keenyarra ajjechaan hidhaa fi dararaan hin dhaabbatin jiraa jedha Alamaayyoon. Mootummaan sun kan uummata keenya dararaatti jiru of danda'ee dhaabbatee otoo hin taane mootummoota biyya alaatti hirkatee akka ta'e ni beeknaa jedha. Isaan keessaas tokko mootummaa Noorwee akka ta'e kan dubbatu Alamaayyoon mootummooti akka isaan mootummaa saba keenya ajjeesaa hidhaa dararaa jiru sanarraa gargaarsa dhaaban gaafanna. Akkasumas uummata keenya isa biyya keessa jiruun ammoo nutis isin waliin jirraa jennee abdiitti toruu barbaannaa jedha. Kaayyoon inni guddaa yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee waggoota muraasa asii keessumatti 2014 asii uummata Oromoo irratti rakkina gidiraa ajjeechaa fi jumlaadhaan ajjeesaa waan jiruuf kana mootummaa biyya Noorweetti beeksisuuf akkasumas Oromoota lubbuu isaanii dhaban yeroo adda addaatti isaan yaadachuuf ba'ani. Magaalaan Hamar har'a hedduu diilalloofti. Qabbanooyin magaalatti digirii 0 gadi jirti. Haala kana keessatti hiriira dheeraa ba'uu osoo hin taane konkolaataa keessaa bu'anii manatti ol seenuun iyyuu hedduu ulfaata. Haa ta'u malee hiriira har'aa kanarratti namooti hedduun fageenya kiiloomeetira 50 irraa dhufan jiraachuu dhageenyeerra. Kun hin ulfaatu jennee gaafannee turre. Alamaayyoon gabaabsee yoo nu himu nutti ulfaachuu mala. Obbolaan keenya garuu biyya keessaa lubbuu deebi'anii argachuu hin dandeenyeen diina meeshaa ammayyaa hidhate dura dhaabbatanii saba isaaniitiif wareegamaa jiru jedha. Amma yeroo cabbiitii qorradhaa qorri isaallee duwwaa 0 gadi gara 10ti. Isuma keessa namoonni ijoollee isaanii xixiqqoo qabatanii iddoo adda addaadhaa kiiloomeetira 50-60 irraa dhufanii walitti qabamanii Oromoota naannoo kun jiran heddummaan dhufaniiru. Akkasumas firoottan Oromoo namoonni lammii biyya kanaa namoonni lammii biyya biraallee dhimma Oromoo quba qabanii nu bira dhaabbachuuf asitti argamanii jiru. Amma dungoo qabanneetu karaa dheeraa adeemaa jirra. Achi immoo bakka walgeenyu sanatti haasaan godhama. Maaliif akka hiriira kana baanee maal akka barbaannu mootummaa kanarraa uummanni addunyaa Oromoo bira akka dhaabatu rakkina Oromoo baree biyyattii sana keessatti rakkina jiru hiikaa akka kennuufi jenneetu. Uummanni biyya keessaa jireenya meeqa fuulduratu jiru harka duwwaa rasaasa dura dhaabbatanidha kan isaanii lubbuu isaanii dhabaa jiranii. Kana jechuun waan guddaadha. Nuni qorra keessa dhaabbannee waa xiqqoo kana baasuu jechuun isa isaan godhan bira wal qabnee yoo ilaalle waaqaa fi lafadha. Kanaaf isaaniiyyuu lubbuu isaanii dhabanii hegeree Oromoo, hegeree ijoollee Oromoof waa tokko buusneetu diina meeshaa ammayyaa qabatee wal falmaa jiru. Kun nuuf guddaan qorraan gadi baanee goota. Hawaasni kutaa Heedmaark dhumaatii uummata Oromoo irreecha irratti raawwatallee balaaleffachuun hawaasa Oromoo biyya ambaa jiraatu hiriira ba'an keessaa kan hangafaa turani. Oduun sun akkuma dhaga'ameen ba'anii mootummaa Noorweetti iyyatan hawaasni kun. Har'as gaddi keenya raawwannee jedhu qindeessitooti kun. Guyyaa sana uummata keenya bakka tokkotti fixanii har'a bakka garaagaraatti ajjeechaan itti fufee jira. Dargaggeessi hedduun qabamuu dhageenya garuu bakka isaan itti geessan waan beeknu tokko hin qabnuu jedhani. Isaan kun lubbuun jiruuf hin jiranii isaanii waaqa isaan uume qofaatu beeka. Kanaaf dararaan kun akka nurraa dhaabbatuuf haalli qilleensaaf haaloti biroon nu daangessuu hin qabanii jechuun dubbata.
Hayyeen daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture. Oduu har'aa dhiyeessuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN waliin turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532 08 Sweden 08-403-03194 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03-057 Australia 02-80-72-51 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.
uummanni gurguddaa abbootii qabeenyaa amma fakkeenya dhaabaa daabboo irra fayyadamee jira. Humnoonni waraana wayyaanee daangaa biyyaarraa diina eeguu osoo qabanii lammiilee nagaatti bobba'uun namoota nagaa gidduutti of kora uumaatti jiru jechuun jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet komatanii. Waraanni wayyaanee dargaggoota sodaa nageenyaa keessa seenuudhaan qe'ee maatii isaanii dhiisanii baqatanii jiran fidaa jechuudhaan maatii ijoollee reebaa fi hidhaa akka jiranis jiraattonni himani. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Humnoonni waraana mootummaa wayyaanee labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuun namoota nagaa dararuu hojii isaanii idilee taasisanii waan jiran fakkaatu jechuudhaan jiraattonni aanaa Booseet godina Shawaa Bahaa irraa dubbisne OMN'tti himanii. Humnoonni waraanaa kunneen ergama daangaa biyyaa diinarraa eeguu moggaatti dhiisanii saba nagaa meeshaa waraanaa of harkaa hin qabne gidduutti of kora uumaa jiraachuu isaanii sirrii mitii jedhu. Amma nama qabataniituma beektaa namoota bakka warra ofitti makaniituma eenyutu sanaan bira waliin kan isaan namoota fakkaatan jedhaniituma beektaa namoota amma yaasaniitoo warra ijoolleen naannoo babbadan kana warra isaanii turisanii tumanii obboleewwan isaanii fa'aa tumanii meeshaa fuudhisanii bakka dhaqanii hin beekanii. Namoota hedduu irratti reebicha garmalee loltoota kanneeniin raawwatameen du'aaf jireenya gidduutti namoonni argamanis gandoota baadiyyaa aanaa Booseetii fi magaalaa Walancittii keessatti yaala dhabanii rakkachaatti akka jiranis jiraataan aanaa kanaa OMN'tti himaniiru. Tokko Abarraa Sanbatuu jedhama. Tokko immoo Magaraa Daadhee jedhama. Tokko Kuubaa Gammadaati. Tokko Magarsaa Lataati. Tokko Guutamaa Badhaasooti. Kan immoo meeshaa fuudhanii dabaddabanii akka du'eef kaan hin beekne kun immoo lammii onni jedhama Badhaadhaa jedhama. Nageenyaa fi tasgabbii naannoo isaanii keessatti booressaa kan jiran jiraattota osoo hin taane humnoota waraanaa meeshaa hidhachuun lammiilee goolaa jiranidha jechuun kan nuuf himanis jiraattota godina Shawaa Bahaa aanaalee garaagaraa irraa dubbisnedha. Haalli Oromiyaa keessa jiru haalaan hammaachaa jiraachuu kan nuuf himani jiraattonni kunneen aanaan isaanii gara giddu galeessa Oromiyaatti kan argamtu ta'uun immoo humnoonni waraanaa lakkoofsaan hedduu ta'anii magaalaa aanaa isaanii fi godina isaanii kan taate magaalaa Adaamaa keessa qaxxaamuruun gara kutaalee Oromiyaatti darbaa jiran immoo caalmaattiyyuu Oromiyaan dhugaatti humna waraanaan ukkaamsamtee weeraramtee kan jirtu ta'uu kan agarsiisudhas jedhaniiru. Bulchitoonni godina Shawaa Kaabaa aanaa hidha Abootee magaalaa Ejeree qonnaan bultoota aanichaa manneen jireenyaa seeraan alaa ijaartanii jirtu jechuudhaan jalaa diigaa akka jiran himame. Aangawoonni sirnichaa labsii yeroo muddamaatti gargaaramuun saamicha irratti bobba'anii jiraachuunis beekamee jira. Bal'inni isaa kunooti. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa aanaa hidha bu'a Abootee naannoo wayita ammaa kana mooraan mana barumsaa loltootaan eeggamaa waan jiruuf barattoonnis hin barannu jechuun diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Kana malees loltoonni agaazii yuunifoormii barattootaa uffachuun daree mana barumsaa hunda keessa naanna'uun hojii basaasummaa geggeessaa jiran. Sababa kanaaf adeemsi baruu barsiisuu geggeessuun haalaan rakkisee jira. Mana barumsaa keessatti taa'anii seenanii barachuu hin dandeenya. Maaliif adda baasnee osoo hin beeknu nama haaraadha kan agarru wayyaa yuunifoormii keewwataniituma seenu. Kanaaf loltoonni agaazii seenaniituma akkuma baratanitti jechuudha. Achi seenu barataan gumiileen ni jira. Gumii adda addaa garbina afaan Oromoo kan jedhamu jira. Gumiin kun immoo dura baramee ture waa'ee gumii kanaatiif yoo isaan kaasan barataa jallisaniituma qabuudha jechuudha kaayyoon isaanii. Hojiin isaan hojjetan hojii baay'ee bakka isaan dargaggoonni akka isaan hin guddannedha bakka. Isa kanammoo maatiin dhaqanii yoo gaafatan maatii amma achi keessatti nurraa achi deemadha. Mallattee yoo kundeeyyuu ittiin gaafatamu kan jedhanidha. Ergaan isaan maatii mallatteessan mana barumsaa koominiitii qofaaniiti jechuudha. Barattoota maatii isaanii waamaniitoo mallatteessisanii yoo kun ittiin gaafatamu kan jedhani kan isaan mallatteessan jechuudha. Akka jecha barataa kanaatti loltoonni wayyaanee mana barumsaa marsanii barattoota barbaadan reebaa jiran. Akkasumas ukkaamsanii mana hidhaatti guuruun itti fufee jira. Kana malees maatii fi barattoota addaan kuutanii hiraarsaa jiraachuu nutti himee jira. Godinuma kana magaalaa Gincii keessatti reebichaa fi hidhaan garmalee jabaachuus jiraattonni OMN'tti himani. Basaastonni wayyaanee jala deemuudhaan namoota dabarsanii diinaaf kennaa jiraachuun immoo nageenya naannoo kanaa daran booressee jiras jedhanii jiru. Qeerroon magaalaa Gincii akka himutti nageenyaaf tasgabbiin aanaalee godina Shawaa Lixaa keessaa erga dhabamee oolee akka bubbulee jirudha.
sirni baruuf barsiisuus ta'e hojiiwwan dargaggoonni irratti bobba'uun hojjetan hedduunis yeroo ammaa kana hojjetamaatti akka hin jirre qeerroon kun dubbatee jira. Lakkoofsi namoota magaalaa Gincii keessaa qabamanii ukkaanfamaatti jiran yeroo irraa gara yerootti dabalaa akka jirus qeerroon kun dabaluun himee jira. Ijoolleen ammas ta'uu dhumaatiin kaleessa amma ijoollee 8 qaban. Ijoollee 8 qabaniif amma ijoolleen mana hidhaa keessa jirtan iyyuu hin beekne. Ijoolleen amma waa'ee isaa akka jiran waan beeknu tokko hin jiru. Amma nuti waa'ee guddaa keessa jirra. Amma kaleessa akka wanitti nuti taphachaa jiru jarreessu. Guyyaa kaleessaa fi har'aa qofatti lakkoofsi namoota miliqfamanii bakka buuteen isaanii hin beekamne 20 ol kan ta'u kan nuuf hime qeerroon kun haala amma jiruun egereen bulchiinsa mootummaa wayyaanee waan dheeratu miti jedhee jira. Amma ijoolleen barataadhaa tuqqamaadhaan qabu jechaadha. Amma akka malee tuqqamaatu nutti baay'isaa jira magaalaa Gincii keessatti jechuudha. Nama 20 waan ta'e qabaa jira. Kaleessa bulchaa nama 8 qabanii haalli nageenyaa isaa baay'ee sodaachisaa jira magaalaa Gincii keessatti. Magaalaa Gincii keessatti qofa osoo hin taane aanaalee naannoo isaanii keessatti sarbaminsi mirga namoomaa fi gochoonni sukkaneessaan lammiilee nagaa irratti jabaatee jiru dhaabbachuu qaba jechuunis dhaamee jira. Ollaa keessaa amma lonkomii magaalaa xiqqoo ishee lonkomii jedhamtu tokko jirti. Achii haalli nageenyaa kaleessa dhagaa darbattee turte waan taafuu kaleessa ijoollee ari'aa turan magaalaa lonkomii keessatti. Waajjiraalee kanaan dura balaa abiddaatiin gubate ijaaraa jechuun gareen koomaandi poost jiraattota godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa hiraarsaa jiraachuun himame. Namoonni baay'een mana hidhaatti guuramaa jiraachuullee jiraattonni dubbatani. Usmaan Ukumee magaalaa Adaabbaatti bilbiluun odeeffannoo argatee waan qindeesse qaba. Godina Arsii dhihaa aanaa Adaabbaatti mormii kanaan dura geggeeffamee tureen miidhamni hammeenyaa jiraattota mudachuun kan dagatamu miti. Erga loltoonni agaazii tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatanii booda jiraattonni xiiqii jabaadhaan guutamanii waajjiraalee sirni siyaasaa uummata miidhuu itti geggeeffamu barbadeessanii turan. Haa ta'u malee mootummaan kun uummata nagaa ofii isaatii ajjeesee tureef dubbachuu dhiisee waajjiraalee gubatan ijaaraa jechuun uummata hiraarsaa jira. Jiraattonnis diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Kanaan wal qabatee namoonni adamsamanii hidhamaa jiraachuu jiraataa naannichaa tokko OMN itti himan. Bakka dhimma sanii amma waajjira ijaarsan malee jedhanii ijaarsota hunda ishee mana hidhaatti jiru jechuudha. Sadiirraanuu dhagaan ijaaran waajjira gara qopheetti ijaaran dhagaan ijaara. Yoo xiqqaate nama 12 ijaarsi bichaan dargaggeessa sun dabala. Waajjiraaleen kun dhagaan akka ijaaramu loltoota agaaziitiin dirqamni jiraattotatti yoo kennamu namoonni hundi didaniiru jedhan. Dirqamadhaan tokkocha xiqqaate birri kuma akka sadarkaatti kumaarra seenne akkasi deemnee ijaara dhagaan ijaaranii dirqamarra kaa'aran. Kafallee akka filaan fudhanne kaawwanni irraan fudhanne mul'illee gammaatti dhibbaan dhibbatti ijoollee daa'imarraa dubartii irraa jalqabee argaa jiraan seetuudhaan sirna jaraatiin hin bulluudha walumaa galatti malli fedhaaf. Akka isaan jedhanitti sirna cunqursaa kana guutummaan uummata Oromoo hadheeffatee jira. Mormiilee kanaan dura aanaa isaanii keessatti geggeeffamee ture irratti jiraattonni hundi sirna kana jalatti hin bullu jechuun waadaa waliif galanii turan. Amma immoo namoota waan kana qindeessan baasaa kennaa jechuun namoota nagaa hidhuun itti fufee akka jiru siman. Ijaarsan dirqamaan jedhanii warra manii dagaafa tokko beekee dargaggeessa biyya uummanni warri isaayyuu akka dargaggeessadha dubartii irraa yaa'a godhate afaan tokkoon deemnaa akka tokko deemna inni murtii tokko kaawwate. Gaafa san warra jaarsaa akka dargaggeessa waliin taa'ee murtii san xiyyatti fakanii san dargaggeessaa waliin taa'ee murtii san afaan tokkoon deemnaa seenuu maamudhee murtii san dubbate san ammoo jarri sardaabbee baasuu nama sanniin fakanii san akkas dargaggeessaa waliin mareeffannuu baasaa innaa waajjirallee deemsaa ijaaraa jira. Wayita ammaa kana nagaa fi tasgabbiin aanaa isaanii keessaa dhabamuu nuuf himanii ummatoota biyyattii naga dhoorgaa kan jiran loltoota gara jabeeyyiiti jedhan. Akka fakkeenyaatti ganda Gadeedoo jedhamu keessa manguddoonni 11 kanaan dura hidhamanii turan haga ammaatti mana hidhaa keessatti raarfamaa jiraachuullee dubbatan. Ganda isaanii qofa osoo hin taane waliigala gandoota baadiyaa aanaa isaanii mara keessaa namoonni mana hidhaatti guuramaa jiran. Makiina shanii naannaa daabbaa akka naannaa daabbaatti makiina shanii waliin keessa fiigaa oolti. Ganda Gadeedoo akka ganda keessaa fi bahee xiqqaati malee biroonni kun aanaa daabbaa irraa fakkeenyaaf namni nambeeku jira imaama kan hidhamee jira. Magaalaa Ejeree jiraatanii qondaaltonni naannoo isaanii manneen seeraan ala ijaartanii jirtu jechuun manneen keenya magaalatti ijaarranne nu jalaa diigaa jiru jechuun komatanii.
yeroo darbe keessa magaalaa keenya keessatti mana qonnaan bultoonni ijaarratanii turan irratti jechaadha. Daboo Abooteetti magaalaa Egeree mana seeraan alaa kan ijaarsan jechuudhaan qorqoorroo fi muka adda addaa fa'aa jalaa fudhatanii kan ofii isaaniitti oolchatan argee jechaadha. Sabnoonni haala sana akkasumas warreen ijaarratan sana namoota muraasa hidhaatti waan baay'ee irraa ga'anii ta'anii naannoo amma 5,000 waatii akka waamtan jedhanii kana gabaas turan argee jechaadha. Manneen ijaaraman kunneen seeraan alaa jennees jiraataa magaalittii gaafannee jirra. Isaanis akkas jechuun deebisu. Waan halkan ijaaramee miti manichi guyyuma kan ijaarame jechaadha. Garuu sababuma magaalaa qarqaratti qonnaan bultoonni bakkuma qotanitti malee naannoo magaalaatti amma ganaa bitaniitu ijaaruun qabdanii waan jedhu fakkaata yeroo ta'an dubbatanitti jechaadha. Bulchitoonni kunneen labsii yeroo muddamaatti dhimma ba'uun namoota saamuu irratti bobba'aniiti malee ijaarsa seeraan alaa wanti jedhamuyyuu hin jiru jechuun dubbatu. Qondaaltota kanneenitti yeroon bulchiinsa isaanii mootummaa wayyaanee waliin waan isaan harkatti gabaabbachaa jiruuf malaammaltummaa haalaan hammaateen namoota harkaa maallaqa saamuu irratti fuulleffatanii jirus jedhaniiru. Namoota kaan irraa nyaatanii dhuganiitu kan ijaarsisantu jira. Isaan kaan immoo malaammaltummaadhaan ofii isaanii irraa nyaatanii dhuganii yeroo itti ijaarsisan jira. Isaan kaan immoo seeraan ala ijaarsanii jedhaniitu manuma isaan ijaarratanuu diiganii qorqoorroo muka yeroon isaan jalaa kaasisantu jira. Haalli nageenyaaf tasgabbii naannoo sana jiroo maal fakkaata dhimma mormii faana wal qabatee? Magaalattiinis kan isheen poostii taatee jirtu koomaandii poostii jedhamu sanaan jechaadha kan isheen kontirool taateertu. Hawaasni Oromoo biyya Noorwee kutaa Heedmaark magaalaa Hamar keessa jiraatan labsii yeroo muddamaa mootummaa wayyaaneedhaan ba'e sababeeffachuun hidhaa fi ajjeechaa saba Oromoo irratti dhaqqabaa jiru balaaleffachuun guyyaa har'aa hiriira gaggeessaa oolanii abdii fiixee gabaasa qaba. Hiriirri har'aa kun sarbamiinsa mirga namoomaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irraan ga'aatti jiru balaaleffachuuf akka ta'e kan nu ibsan qindeessitoota hiriira kanaati. Jalqaba nama nuti dubbifne Ittaanaa Guuttataa jedhama. Ittaanaan dargaggoota Oromoo qeerroo bor biyyattiif abdii ta'an hedduutu hidhattoota mootummaatiin ajjeefamee jedha. Har'as mootummaan sun sababaa labsii yeroo muddamaatiin dararaa hidhaa fi reebicha darbee saamicha humnooti waraanaa saba keenyarraan ga'aatti jiranii guyya guyyaan dhagaa jirraa jedha. Hagamillee irraa fagaannee yoo jiraanne kun boqonnaa waan nu dhorkateef wal waamnee sagalee isaanii ta'uudhaaf jenneetu hiriira kana qopheessinee jedha Ittaanaan. Gabaabaadhumatti yeroo ammaa isaan otoo saba isaaniif falmanii karaatti hafan sana yaadachuudhaaf warra lubbuun jiran ammoo mootummooti addunyaa akka da'annoo ta'uu fi danda'anitti guca qabannee hiriira ba'aa jira. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mugaritti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mormii dhageessisaa oolanii barattoonni hangi tokko ukkaanfamanii fudhatamus namoonni nuyi dubbisne OMN'tti himani. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Torbaan lamaan darbee ture godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti kan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Mugar uummata Oromoo dhumaa jiruuf dungoo qabsiisanii gaddaan yaadatan. Barattoonni kun karaa nagaatiin saba isaanii duuchaan dhumaa jiruuf gaddaan haa yaadatan malee kan isaan keessummeessee hidhamiinsa loltoota agaazii ture. Badii tokko malee erga barattoonni torba qabamanii hidhamanii booda barattoonni hafan tibba darberraa jalqabanii mormii geggeessan. Barataan nuti dubbifne akka himutti aduu wixataa darberraa jalqabee haalli mana barumsaa magaalaa isaanii keessatti mul'ataa jiru ulfaataadha. Barattoonni martii uummata Oromoo dhumaa jiru yaadachuu kan nuuf hime barataan kun kana sababeeffachuun barattoonni hagi tokko ukkaanfamanii jiru. Akkuma beekamu godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mugar keessatti torbee kana muluu wixatarraa kaasee hanga har'aatitti guyyaa kaleessaa barattoota torba kan isaan hidhanii. Guyyaa kaleessaatis barattoonni hedduun hidhamuu nuuf hime har'as barattoonni hidhamaa jiraachuu ni dubbata.
mana barumsaa reeddii sadarkaa lammaffaa haayiskuulitti marsanii mana barumsaa seenanii barachuu qofata jechuu hin dandeenye jechuudha. Achi keessa seenanii jechuudha. Kanaaf barataa dhiiraa tokko immoo guyyaa irraa ganama dhaqanii raawwatanii kan qaban karaarratti jechuudha mana barumsaa reeddii sadarkaa lammaffaa haayiskuulitti. Akka inni jedhutti barattoonni hidhaman kun gadda saba isaanii ibsachuu malee yakki isaan uuman tokkos hin jiru. Torbee lamaan dura hidhaman. Kanaan dura torbee lamaan dura jechuudha mana barumsaa koominiitii qophaa'inaa irraa fi reeddii sadarkaa lammaffaadha torbee lamaan dura jechuudha. Sababiin barattoonni hidhanii fi waggaa kan keessatti barattoonni sadaasa gaafa guyyaa 27 jechuudha. Qophii sadaasa guyyaa 27 gadda qeerroowwan keenya gootowwan keenya namoota hedduu dhabne kan jedhan barataan achitti dungoo ibsitanidha kan jedhan isaan kan barataatti seenanii hidhanii balleessaa osoo hin taane jechuudha. Barataan calliseetuma kutaa gaafa taa'u kutaa dhaqanii barattoonni harka isaanii calafanii nutti hin dhufne jedhanii tuba callisaniituma ta'anii boodarra kaan irra deemanii turan jechuudha. Barattoonni hafanis kanneen hidhaman haal duree tokko malee nuufaa hiikaman jechuun wayitaa gaafataa turanitti wanti isaan mudates hidhaa ta'uu dubbatee jira. Barattoota tudhame barattoota hidhamanii nu baasadha barataan homaan balleessine sababiin suni barattoota keenya nu alaa eessaniif maali jedhaniiti gaafatanii gaaffiidhuma kana yeroo gaafatan namni gaaffii akka baasetuma kanuma gaaffii kana gaafatu kootu iddoo kana seenedhanii raawwataniiti kan isaan barataa jedhanii kanaaf hidhaan